Nanggafa na isuma amma isa mana barate turte isuma na sifo oro lita sifo oro walaga oro lita jada isuma yake sana na matan si dibeta makan Facebook ko ti na barate isuma sana anjel yadai barrese malake sanga facuni ega mo ta wallage fanna isa sinjettanu ma han to gele made Asha sumatti mo gabaabinu ma video kan kona min ilaalin jiru mucaa kana TikTok ma isa waasi bana de hon jedhan nama mantani jaalallee isa targitee raasi qabee friendii qabdaa warra qabdaa of course dhugaa rabbi waan akkasiimti ansi jamarran nama akkasiimti jaalaluma tarraana qabee mayeegan jaalalirraana qabee moo siifoon gadi baatee deebi maaliif naan deebiftu kan jedhu raanan eenga dirratti dalage malee annama kana hundarraa yoo bilisa obboleessa kiyyashi Okay la habibi maal ta'e beekta wallahi lazim an sababa keetii ترى ولا كيف فداجو اوكي اسي لينا اسي لينا اوكي نزلن دي بيسينا اوبوليسي سينغا فدا غافي سني موتي كان ددو كنا ارغسي فواتي جاله دغا جالتيتي مال ميديا قفرتي فارسي تطيب لتي كيسو دان غافتو انو غافنو كيسو دان فينن غافني وزتي اوكي جاله دغا جالتي انت لكنا ميتيري جاله دغا جالتي جاجر تمالي بدتي لكوسا شيلي بربادي لكوسا شيلي اتو ميسي جرليتو ايسانيو اتو جچودا ما فدتي هنغافتو ما فغافي جاله لاني غافي كان دي غدلي سي غافت دي نافندي بيفني فول فيس تيك توك غافي كان كي اسمانا سي ديبسا انا دغيفد اتسكما سي دغيفد اكما فيديو رتي جمرو ورابو جمريني كيس انا برهي تچودا سيفون كون Karami sejaratin kotu yokan mo kesa wali nasom na te la kofsa mi sejarasina fergite karami sejariti woganna ke haye geduni wato ko marsina de bisudi amma sadde be yoronga fadu amma si suma yege sana na de bisti baka tari mutan kunni mi sejara kana fayyadam tade chaluma de ratini lale kesa wali nasom ni ra intina sina fergite achim kotu achinan sini nasa nan jette beta kana namo wana go fame ture male asratti kesa ngafachun isne beta gaafa dheera keessaanis waliin haasaa kana iyyuu viidiyoo kana irra maxxansee dhufe keessaan na barreessine nan gaafa natti isuma ammaa isa ammaa na barreessitee turte isuma eeggisiisa na maxxansiti beekta maqaan Facebook kooti siifoo oroo lixaa siifoo oroo wallaggaa oroo lixaa jedha jettee na barreessite isuma sana aan jedhu jedheen barreesseef malee keessaan gaafachuun ni beekta obboleetti kiyya qaali. اوكي كيساني غافتش غافي جالala siin deebifne mitire jaalalli mooyi nama tokkoon hin bareedu si galee jaalalli kitti bareeda ni si jira na somna gara mi si jiraatiin kottu anaan jette bar jaalalli kitti anaan gara mi si jiraatiin yoo yaadatte achi to asirratti akka siifoon akkam beekutti jechuudha jaalallee ni qabdi si galee gaafi jaalalaa kiyaan dhibbattan beekalaan jechuun ani riyaasheeti waliin naasaa waan ta'eef gaafi jaalalaa waan si deebiftu natti hin fakkaatu la yoo marabbumtuu hiree gaarii si buuse malee wallaahi yaani yoo jaalalli nama miidha dhugaadhaan hin beeka garuu waan si deebiftu immoo natti hin fakkaatu jaalalli immoo qixxee bareeda malee otoo soddaa keenya nu taate baay'ee jaallanna tokko godhee nutti tola garuu mucayyoon immoo jaalallee ni qabdila kan beekutti jechuudha. Maal ta'e beekta? Aan maaliif ana afaan siifooti yoo ba'e malee kun anatti jechuudha. Aan garaa irraa nan kutachiisu kun ni haayi ittuu nama raacha malee siifoo maaliif aan giddii na jaalladhu jedhaan jiru ammas taanaan ana. Wanta amma yoo na irribanna dhawwee nama raachaa jiru ana. Maaliif gabaabinumaa siifoonii yoo keessaan isa ta'u keessaan nan barreessaa fi jiraa'u rabbii tokkichatu beeka. Misi jiraan dhaqee nan barreessaara. Please bakka narraa dhaabbataan fireendiin qaba yoo naan jette nan dhiisa. Garuu maaliif callu jette waa'ee fireendummaa asii qabaachuu tiktookiidhaanii aadiinaa deebisiiti lakkoofsa kosiifan erga okay tiktookaan siifoo wajjin walittan si fida deebi'atti ishiin si deebiftu nan godha. Guruubii irraati. Liinaadha kan si dubbataa jiru. An fooloo si deebisee jira fooloo jalaan qabnu maanaafati. Adii si deebisee beeku naa deebisiiti lakkoofsa kosiifan ergaa achi waliin haasofnee siifoo sirratti hin fida akka isheen siif deebiftu nan godha yoo isheen kalaas deebisii deebiftee si jaallatte maashaallah rabbi riskii keessan tokko haa godhu yoo isheen siif hin deebifne immoo rabbiin kan ishee olii siif kenna inshaallah kanaafiyyuu ati deebii karaa waan akkasiitii fooloo
ati deebii isheerraati deebii quubsaa barbaaddan. Qoy alawii. Amma Habibi na dhaggeeffadhu. Argii isiin akkasiin jette Liinaa sababa keetti ani Liinaan kun walitti buunee turre. Wallaahi amma isan dhiifama gaafachuu dhufe. Argii Liinaan akkasiin jette fooloo deebisii fi waan ta'e Liinaa walitti sin fiddee ergixinyaa jechuudha ragaa waliin Liinaan hedduu keessan dhaabattee sitta himtu waan ta'e. Kanaan ala rabbii kee ofirratti sodaadhu. Intala sana guyyaa takka jechuudha. Intala sana guyyaa takka achi garagalteen ilaa siis jammarsiifuun ijoollee Jimmaa argaa hin jaallattu. Wallaahi rabbii kanatti kan kakadha ijoollee Jimmaa argaa hin jaallattu. Ati akkanan jedhin kalaas gandaaf ganda walitti Turkii dhiifamaa jedhe ijoollee Wallaggaaf Jimmaa jechuun ijoollee Wallaggaaf Jimmaa jechuun ilmaan mancaatiin nuti yoomiyyuu wal jaallanna sii galee. Hin qabdi siifaniin gurbaa nama siin jaallattuun beeka yaa akki siifaniin hin qabdi. Hin qabdi siifaniin nama jaallattu. Anis akka isheen qabdu itti maan jira bare gurbaa garuu hojjechuudha. Yoo sii gale gurbaa boonaa walloo maalii walloo jedhamu sana jala oolti siifaniin ilaala. Arraan booda rabbiin sodaadhu viidiyoon tarsaarratti waraabdee maqaan hin jirti. Gurbaa sana jala oolti siifaniin nan beeka. Taayisa qoy Turkii qoy. Amma uni karaa keessaati walitti finne guruubii hiineetu haasofsiisna jara lamaanii araara buufnaa jechaa jirra miti. Kalas isheen Jimma jaallattu isheen Arsiin jaallattu isheen Baaleen jaallattu jechuun maaltu laayii jira. Keessoo ishee maatti beekame Jimma jaallattee dhiiste ishee maatti beektaati. Jimma waliin. No namni hin beeksisa bar nama Facebook naman tokko hin malaltaa asirratti. Ati uummata walitti buusa. Kanaafuu amma Habibi ati fooloo deebisii fi laal achirratti jechuudha isiinis fooloo isiidhaa deebisiiti karaa keessaatiin naqaatii hirgixinyaa jirtu achirratti si ibsite si ibsu yookaan si jaallatte yookaan nama hin jaalladhuun qabaa ansi hin barbaadu jette ifaan ifatti sitti ibsiti maasalaama sammuu kee nagaa godhadhuuti ati dhiira shamarran tokko hin dhabdu akka dhiiraa ta'iitti of amansiisi jiraadhu ati dhiira. Sanyii mootii laawwalwaa mani mucaa sanaa yeroo baay'ee kan yaada irratti ta'uu aanumti kan mataa na tuqaartamsa akka dhiiraatti dhugaa rabbii yesiifoon fikir maal lanaante algabaachu iskaawwan risuma ammaayus ni galaan sanyii mootii aksaawii yaa dhiiraatti yeroo itti kun namatti dhagaa ofitti yaadi malee Turkii qoy Turkii jechuun fakkeenyaa fi ilaala amma wanti si galuu qabaan akka dhuunfaa kootiitti namni rabbiin tokko nama nuumu gaafa shamarran tokko naqee hayi jennaan shamarran sun naa deebisuu diddu maaliif akka naa deebisu isa jaalalladha dhiisi jaalala namni deebisuu diddeetiin godhe yaaduu qaba immoo atargii bakka naan deebisne jedhaat taati deebii tokko naa kennuu diddee jedhaat deebii hanga afaan isiirraa dhaga'utti jecha sin jettanu kanatti nama nuu jettee jirta kongumaa akkasiimi. Qoy amma mee sanyii mootii kanaafuu amma dubbiin dhumate amma dubbiin dhumate Liinaadhaa fooloo deebisee ataa'u kana jala taa'ee nu dhaggeeffatu Liinaadhaa fooloo deebisee Liinaa waliif fiddee dubbii kana fixxee dhuftee nutti taa'imtu allaqee. Turkii takka dhaggeeffadhuun ijoollee takka dhaggeeffadha. Ammas keessatti Turkii badii guddaa qabdati. Maaliif jennaan ijoollee Jimmaa Wallaggaa walitti buusaa jirta jechuudha. Gandummaan nama walitti naqaa jirta jechuudha. Jiifoon akka isheen ijoollee Jimmaa hin jaallanne ati keessa ishee jirta moo akkamitti agarte? Nuti ilmaan machaane Wallaggaaf Jimmaa nuti tokkumadha wanta addaan nu baasu. Ijoollee akkasiin ijoollee Jimmaa hin jaallanne ijoolleen hin beekani kan. Ishi hin jaallanne ati ammati fakkeenyaaf intala kana yoo ofii hidhattee duukaa asotee ani ijoollee Jimmaa hin jaalladhu si jetteeti teessa baga baasteeniin mucaan kun tokko.